obboloota koo dhiifama wajjin mucayyoo kana eerpoortii keessatti argine eerpoortii keessatti ijoollota Dubaa irraa bakkee keessaa qabee fidee maqaan ishii Hanaan jedhamti dhalattuu magaalaa Jimmaati. Dhiifama wajjin warra mucayyoo kana suura ishee argitanii beektan yoo jiraatte gargaaruu yoo warra dandeessan gargaara dhiifama guddaa wajjin baay'ee sammuun ishii tuqamaadha. Na eerpoortii keessa dhaabbattee erga amma qabanii dhaabatanii ishiin nan baatti akka makiinaa jalan buuna fi sammuu ishii. Egaa akkuma argaa jirtanii mucattiin tuni dhukkubsannaan maatiin isheen bira jirtu fuudhanii riippoortii geessanii biraa deebi'anii jechuudha. Mucayyoon tuni gara itti deemtus hin beektu akkasumas immoo nama hin beektu baay'ee takkaas qayyaamaa jirti jechuudha. Achi keessatti dhugaa dubbachuu fi kinoo laala daa'ima biyyarraa erganiitu akkanatti sammuu ishee dhaabamsiisanii galchuu ta'oo tana itti hiitee sammuu gootee. Ashamaar qabuun hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubii jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa dhugaa dubbachuu fi eegdota akka nama gaddisiisaa daa'imti sun dhugaa dubbachuu fi ija ilaalaniitu ija nama hin gootu akkuma argaa jirtan daa'ima biyya arabaa kan dhuftu dhiisatu yeroo baay'ee daa'ima biyyarraa akkamitti akka mootummaan akkatti akka dabarsu hin beeku. So akkuma argaa jirtanii sammuu ishee tuqameetii kan riippoortii yookaan immoo bakka xiyyaaraa geessanii biraa deebi'anii dhukkubsatte illee jedhanii osoo namootaaf illee bilbilanii namni yaalee eenyu jedhee namni geechee akka ishee eenyu jedhanii gargaaran taasisanii gaariidha. Garuu isaan achumaan ga'anii biraa deebi'anii kanaafiyyuu ijoolleen biyya keessarree jirtan biyya raa dhufaarree jirtan ergaarree jirtan dhugaa dubbachuu daa'imni sun cubbuudha. Daa'ima xiqqoo tanaa gara biyyaatirraa gara biyya arabaa erguun daa'imni sun dhugaa dubbachuu biyya keessa iyyuu hin jaan hin beeku barumatu godhees haa ta'u malee immoo garuu daa'ima biyya arabaa kanatti ergu jechuun akkuma sammuu ishee dhabamuuf malee waa biraatiif namni jabaan iyyuu giddiidha akka carraa ta'ee. Nama akkanaa kan bira miidhamee ijoolleen dhugaa dubbachuu fi mucayyoo takkatu dhufee biyyarraa gaafa dhuftu jechuudha. Mucayyoon kun daa'ima beektanii dubaawuma kanatti dhuftee osoo hojjechaa jirtu natti hiitee iyyishii sun mataa na dhukkubsee isumarraan bakka mucattii suni sammuu ishee dhukkubsatee jechuudha. Gaafa dhukkubsattu gara biirootti deebisanii yeroo biiroo bakka waa takka of hin beektu jedhanii jaalamammoo hojii sadii hojjettee niitiin baay'ee kan ishee bira hojjettu baay'ee iyyitii. Mucayyoon danzaastee bakka dhugaa dubbachuuf aarii sanirraan akka sammuu taate isaan booda aduma fooq irratti ol baate jedhanii gara biirootti deebisanii biiroorra ani lafti na marti jettee fooq irraa gadi dhuftee guutumaan guutuutti caccabdee jechuudha. Miidiyaa of hin beektu waan ta'eef dhukkubsattee lafti sinaa marti jettee waan akkanaa kanatti ragaa ijoolleen keessattuu biyya arabaa kanatti iffalsa dhugaa dubbachuun namni jabaan giddiidha nama fazzasiisa. Kenna waaqayyo ishee wajjiniin haa ta'u hedduu takka ulfaataa dhugaa dubbachuun baay'ee takka na gaddisiiste. Ani yeroon daa'ima yeroo dhufan kana yeroon argu baay'ee takka rifadha. Maaliif ani ijoolleen kun immoo hojjetteetuma of hagaajii jirtu asitti mee maal akka hojjetamu biyya arabaa keessatti waa hedduudha. Waa hedduu nama xiqqoo ishii qalxifinnaa qabu malee namni jabaan warra beektanii namni qalxifinnaa hin qabne irra namoota baay'een bu'aa kan jiranidha jechuudha. Xiqqoo ishii keessa daa'imas taatee immoo xiqqoo ishii qalxifinnaa keessattuu ijoolleen baadiyyaa baay'ee miidhamti dhugaa dubbachuun biyya arabaatitti. Maaliif jennaan qalxifinnaa hin qabdu waan ta'eef xiqqoo ijoolleen katamaa yoo amma ta'e. Garuu ijoolleen baadiyyaarraa dhufan kuni osoo baratiffaa warreen dhufan rakkoodha. Amma barumsa isaan barsiisaa jiran kun iyyuu sirrii miti. Waan isaan barsiisanii fi waan asitti hojjetamaa jiru garagara. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetan guutumaan guutuutti ijoollee kana biyyarraa erguu osoo hin baratiin sirriitti waa hunda sana xaljeessanii yoo ta'e nalatti simbiloo akkanumatti erganii asitti yoo dhufte itti iyyitee da'u gootee asitti sammuu ishee dhabsiistee gara biyyaatti maal faayidaa qabaree achi qarshii isaaniitti hin gorree asii hojjettee too qarshii masaa irra odoo
indeeffatiin akka sammuu taatee galte. Innaa kanaaf mee dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha wanti. Kana namoonni baay'een ijoollee daa'imaa osoo sanalxaliin dhugaa dubbachuuf osoo hin baratiin akkana erganii qarshoo bichaa nyaatanii warra hin barsiisne daa'imni sun laazim sanalxalee qabaachuu qabdi jechuudha. Sanalxalee waan hin jedhu ani achitti qinqin jechuu qabdi. Sim jettee fasaasteota ishiin itti iyyiti achi mucayyoon ijoolleen sammuun isaanii biizii ta'a jechuudha. Hojii sanuyyuu kan beekaniyyuu hin wallaalu. Kanaafiyyuu warreen ijoollee ergitan dhugaa dubbachuuf cubbuudha. Beekannoo godhaa. Ijoolleen achitti barachuu qabu, sanalxaluu qabu. Osoo sanalxaliin odoo hin baratin biyyarraa akkana ergitanii qarshuma jechuudha. Qarshuma jecha bakka namatti sabachaa jirti jechuudha dallaalti biyyarraa. Qarshuma nyaachuudhaaf jecha malee mucayyoon kun amma waan sanalxalee qabaattee yookiin immoo bakka injira miti daa'imman xixiqqoo tana fuudhaniitu as ergu yeroo as ergasanitti immoo daa'imti tun kinoo akkuma argaa jirtanidha jechuudha. Kana waan hundaaf iyyuu waaqayyo maatii isheetiin wal ishee agarsiisu baay'ee tokko ulfaataa. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha warreen biyyarraa dhuftan oduu sanalxaliin nama jabaayyuu hin taane dhugaa dubbachuuf namoota meeqa kan rakkachaa jiru jechuudha. Biyya Arabaa kana keessatti rakkinni waa baay'eetu jira waa takkaa miti. Yookiin daa'ima biyyatti hin beektu taasistu dhuftee yookiin immoo akkaataa bakka waa baay'eedha jechuudha barumsi. Kanaaf amma akka duriitiin simbiloo miti keechaa maraxataniiti kan isaan fudhatanii beektanii. Akkasii kanaafuu of eeggannoo godhaa warreen biyyarraa daa'ima xixiqqoo kana ergitan cubbuu sodaadhaa. Ijoollee hin ergina. Ijoolleen of hin dandeenye hin ergina maqaa. Akkanatti kun sammuu ishii dhabdee mucayyoon kun amma baay'ee nama gaddisiisti dhugaa dubbachuuf qarshii xiqqaadhaan hin dhumne kan maatiin qabu gurgursiistee gurguraniiti kan nu dabarsitii laata jedhanii kan erganidha jechuudha. Isheen garuu kun akkana taatitoo dhukkubsatteetoo itti deebite maal faayidaa qabaree waan akkanaa kun. Maatiinis kasaaraa ishiinis ishiidhaa ishee kinoo kana ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo tokko carraadhaas rabbi ishee waliin haa ta'u. Kanaaf warreen daa'ima biyyarraa ergitan biliis ijoollettis hin taphatinaa. Biyyuma isaaniitti xiqqooshii of baranii barumsarree baratanii yoo jireenyi ulfaatu amma ta'e kuni kasaaraa lama kasaaruudha jechuudha beektanii. Kasaaraa lama dhugaa dubbachuudha. Maatiin amma waan xiqqaadhaan hin oofne mucayyoon tun yoo xiqqaate qarshii 100 ol kan isaanitti fixa. Kanaaf yeroo ammaa kanatti immoo qarshii kana hundaan ijoollee simbiloo erguun maaliif barbaachisa ree? Dhugaa dubbachuuf hedduutu akka nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota kooyi. Baay'ee tokko aktiviitii ta'uu qabdi daa'imti. Yeroo biyyarraa dhuftu xiqqoo ishii ani beekumsa qabaachuu qabdi. Simbiloo ani ergituu osoo hin taane barumsa barattee akkanatti dabartee dhugaa dubbachuuf birruma qofa nyaataniitu akkasitti ijoollee akkana guuraa jiru jechuudha. Maaliif faayidaa? Naa akkasiniin jedha waaqayyoon hunduma keenya bakka jirrutti nu haa eegu. Akkasii turtii gaarii qabaadha.